Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaarraan tanaa dhaamsoota ajaa'ibaa qabannee dhiyaannee jirra. Dhaamsa keenya kana kallattii hundaanuu hawaasa bal'aa bira gahee akka namurraa fayyadamu akka taasisan abdii isinirraa qabna. Shamarran keenya warroonni gallattii adda addaatiin sooshaal miidiyaa kana gubbaa daangaa shariyaa islaamaa dabraniif dhaamsa jajjabaa qabannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Arra maqaan kan kee kan fedhellee taatu boru akka duutetti mee janaazaa tana fidaa irratti salaannaa ja'an malee mee abalu fidaa. Mee abalu kana fidaa irratti salaannaa namni siin ja'u hin jiru akka duutetti maqaan kee gama janaazatti jijjiirama. TikTokii, Imo fi Facebook irratti illee followera, like, view baay'ee hanga feete qabaattus boru kafana miitira 3 hin caalle marattee boolla seenuuf jirta. Amma siree arabaa gubbaa teessee yookaanuu immoo mana bareedaa keessa dhaabbattee dhiichiftus akkasuma beekamtii argachuudhaaf hirriiba dhabdullee boru immoo horofa boorachuudhaaf teessa. Arra hordoftoota jallinaa hedduu qabaattus garuu gammachuu dhandhamaa jiraattus boru qabrii keessatti kophaa haftaa tana quba qobaat. Arra yoo hanga feete daangaa shariyaa islaamaa cabsitee jiraattus dhiichisaa fi qaama qullaa zafanaa ooltullee boru ati boolla keessa kophaa kee jiraat. Ifittiin taphatin osoo guyyaan kun hin geenye ammaan qophaawi. Intala rabbi sodaatu tan kabajaa qabdu tan jiruu isiidhaa jijjiiruudhaaf yaaddu tan fuulduratti bultii ishiidhaa bareechuudhaaf yaaddu. Intala hayaa qabdu barbaada yeroo ammaan tanaa shamarran heerumaafis qophooftanii jirtan yoo ta'e dhiirtillee bultii ijaaruudhaaf qophooftanii jirtan yoo ta'e intala kabajaa qabdu tan sooshaal miidiyaa hin fayyadamne tan haadha fi abbaa biratti kabajaa qabdu tan hawaasa islaamaa biratti kabajaa qabdu tan hawaasa naannoo ishii keessatti naamusa qabdu jechuudhaan filata. Ati immoo gaafa ol baatee hayaa qabdu ofirraa mulqite kabajaa tantee gaafa gadi buustee jiruu tantee guutuu bultii ijaaru irraa fagaattee jirtaan dhaamsa obbolummaati. Hanga rabbiin si laaffisee jiruu tantee jijjiiruudhaaf akka yaaddu kabajaa fi jaalala si gaafanna. Obboleewwan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin guyyaa har'aan tanaa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa nuu jiraadha. Fuula sooshaal miidiyaa keenya follow, like gootanii akka waliin geessan abdii isinirraa qabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.